Gaafa sana armaan baasni. Gaafa armaan baasin sawwan daabboon qabdu. Tee? Xiqqoo shallee Wanni hundi dhumate haa. wanni hundi dhumatee hin jirtu bara. Wanni akkas lamaan jirtu gaafas daabboon xiqqaatullee irraa kutamtee nyaadhamte moo nyaadhamne? Sanumaa bara. Kan inni saabini. Wanni akkas lamaan Samira. Arab isaanii zaabamu wanni akkasii ayyaanam beekuu bara amma irraanfadhee bara laal gaafa sana naa xiqqishoo san booda galaani zaabii amata meeqa. Hin beeku. Yaani amma yalla hayyee heeruma hiikee dur. Okay. Mana heerumte saatunus. Eenyu musaree haa ta'etu banadhu viidiyoo. Musaree viidiyoo banadhu. Ibsa. Yusra maal jette? Qoyolin galchama ijoolleen ol galchu tira. Warri networking qabne hin seenaa hin argatinaa jira kan. Walaa warri networking qabne hin taana kaa jirtan. Warri viidiyoon bananne. Musaree haa ta'etu tun maaliif ani hin jenne? Ishi jara keenya Harargee fi Arsii jidduutti dhukaasni deemuu deema gaama jara keenya. Dhukaasa badaana fakkaate Karameellaa Arsii Samiraa ijoolleen Arsii jala jirti sheer godhame. Sheer godha Samiraa Harargeete jechuudha. Samiraa. Oo ibsa. Amma jaalallee ni qabdaa? Hin qabu. Uummata akkallee jana jannutti hin jirtu? Halaalumatti miidiyaa kanarra namaan jaalalleen qaba malee akkanumatti gaafsoon isatti illee hin malee jaalalleen qaba. Halaalumatti kakate usee miidiyaa kanarratti jaalatta kun itti siimnuu reesumaan. Naatti hima. Eenyudha garuu? Eenyu? Khadiir Martuu. Khadiir Martuuti. Khadiir Martuu jaalatte? Jaaladde nama suuraa isaa qabu suuruma isaatu yoo nagare. Onneen hundaa akka batalagniyatti. Okay, kabajamoo obbo Khadiir Martuu kabajaan teenya dabdaabbeen ibsaa abbaa jaalalaatiin sii barrootte waraqaan jaalalaa bakka jirtutti bakka ciiftoon si maddii haa jiraattu. Aadde Samiraa jaamte jaalalaan sirraa qabamtee eega booji'amtee waggaa 1000 ta'u lakkaa'attee jirti. Haa ta'u malee heerumtee jirti. Gaafa heerumte sanatti hin beektu waan sanarraa waan haasottu sin qabdu. Jaalateetiin booji'amuu ishii qofa nutti ibsattee jirti. Karaa itti si agartee jaalalatee sitti ibsattu waan dhabdeef karaa sooshaal miidiyaa mana ibsaa abbaa jaalalaatiin carraa kan argattee itti fayyadamuu ishiitiin atis dhageessee gaafii jaalalaa itti asiixee deebisuu fi danda'uu qabdennee yaadne. Ergaan teenya ergaa jaalalaati. Obbo Khadiir Martuutti. Biraan siin ga'e obboleettiti. Waa inaa galatoon wallaa ibsaa gammade laal wayii to'annee raana kee hoomma. Mee atillee nuti dhaamma dhugaa? Obbo Khadiir Martuu doktora jaalalaa hedduun si jaaladhaa sitti mun sodaadhee soo waggaa humanaaf jiraadhu rabbiin ni danda'a jaalalatee ana keessa kaa'ee inshaallah abbaa manaa kiyya si haa godhu sanumaan du'aa yoradhaa inshaallah yaa rabbi. Okay, karaa sagantaa teenyatti aanaa dhukaasni ammaan